Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya waaree kana kan sadaasa 21 bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaana sanitti himna. Harargee lixaa aanaa Meesoo keessatti namoonni nagaan baatii dheeraaf murtii seeraa malee hidhamanii jiraachuu maddeen keenya himan. Jaalboora addunyaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo kaabinoonni murna bilisiginnaa of dura qabuun namoota haaloo irraa qaban aangoo qabanitti fayyadamuun manadhaatti guuraa jiru. Haaluma kanaan hidhaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun waraannii fi kaabinoonni murna bilisiginnaa hawaasa nagaa manadhaatti guuraa kan jiran yoo ta'u, lixa Harargee aanaa Meessoo Araddaa Torbayyoo keessatti namoota hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakkuun baatii 3 fi isaa ol akka hidhanii dararaa jirantu dubbatama. Namootni murtii seeraa malee osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hidhamanii dararamaa jiran maqaan isaanii Aashaa Muhammad Adam, Diinee Haliyyi Usmaa'il, Abdii Bushuraa fi Kiimayyaa Abdooshee kanneen jedhamanidha. Namoonni armaan oliitti maqaan isaanii eeraman kunneen warroota abbaa maatii ta'anii fi hojii idilee isaanii irratti bobba'uun jiraatan malee siyaasa hin beekne ta'uu jiraattotni dabaluun dubbatu. Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti saamichi qabeenyaa namoota irratti hidhattoota sirnichaan raawwatamuun beekame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Ilaalcha uummata Oromoo lafa irraa duguuguu karoorfatanii hojjechaa kan jiran hidhattootni garee maafiyaa PP Oromiyaa bakkeewwan hedduutti qabeenya uummanni dafqa isaa itti lolaasee horate guyyaa tokkotti harkaa saamuun harka qullaatti hambisuun jabaatee gaggeeffamaa jiraachuun yaaddoo hamaa uummatichatti uumee jira. Haaluma kanaan Lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda badhaas qorichaa keessatti dheengadda gaaf 19/2023 namoota nagaa jalaa hidhattootni magaalaa Bonii irraa gandichatti bobbaafaman qabeenya namootaa saamaniiru. Mul'isaa Diroo jalaa loowwan 4, Ababbaa Faajjii loowwan 3, Adde Galaanee Magarsaa jalaa loowwan 3 saamanii deemuun magaalaa Bonii keessatti qalatanii nyaachaa jirus jechuun jiraattotni dubbatan. Gandicha keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo qallabdu jedhuun reebichi maanguddoota dabalatee namoota nagaa irratti gaggeeffamaa jiraachuus dabaluun ibsan. Bulchiinsa magaalaa Shaggar Siitii aanaa Sulultaa keessatti hidhaan namoota nagaa irratti jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Jaaleraan Gameessaa dabalata qabdi. Caasaan bilxiqinnaa yeroo ijaarame irraa eegalee uummata Oromoo saamuu, gudeeduu, hidhuu fi ajjeesuu irratti xiyyeeffachuun Oromiyaa keessatti maatii nagaan qe'ee isaarra jiraatu nagaa dhorkachuun jireenya hawaasichaa manneen hidhaa fi ajjeechaa qofa gochuun yaaddoo sabichatti uumee jira. Bifuma kanaanis hawaasa bulchiinsa magaalaa Shaggar Siitii aanaa Sulultaa magaalaa Caancoo kan ta'an maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun manneen hidhaatti galchanii baatiilee dheeraaf namoonni hidhamanii raarfamaa jiran danuu akka ta'an jiraattonni dubbatu. Magaalaa Shaggar Siitii keessatti namoota hedduu fuulli keessan naannoo kanaaf haaraadha. Akkasumas caasaa woboo babal'isaa jirtu jechuun abbootii warraa fi dargaggoonni baay'een hidhamanii akka jiranii fi isaan keessaa namoonni muraasni nuti maqaa isaanii arganne Milkeessaa Buzunaa fi Katamaa Taaddasaa magaalaa Caancoo keessatti dararaa ulfaataa warreen argaa jiranidha. Lixa Wallaggaa aanaa Beegii keessatti qabeenyaan jiraattota saamamuu fi manneen hawaasaa waraana faashistii PP'n gubachuun himame. Dabalata qabna. Sirna bulummaan Impaayera Itoophiyaa keessatti karaalee murna PP'n ilmaan Oromoo irratti adeemsifamaa jiru egeree sabichaaf yaaddessaa ta'uun waraanni Koloneel Abiyyi Ahmediin guutuu Oromiyaatti bobbaafamanii jiran saamichaa fi manneen jiraattotaa gubuu irratti kan argaman yoo ta'u, namoonni hedduun jireenyi isaanii godaansaaf saaxilamanii akka jiran himatu. Sadaasa 15 bara 2023 waraanni goolessaan PP Lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Xiilloo bakka addaa Nooraa jedhamutti namoota irratti miidhaa gubaatii manaa fi loon jalaa uffachuu irratti raawwachuu jiraattonni dubbatu. Namoota qabeenyi isaanii jalaa saamame keessaa Nuuraddin Naasir Jaallataa loon 1 fi qabeenya mana guutuu waliin, Isiyaaq Maammoo Naga'oo loon 2 qabeenya mana guutuu waliin, Sayid Saddeetaa Alamuu qabeenya waliin mana yoo guban, obbo Daani'el Sanbatoo Deebiyaa jalaa maallaqa bataskaana Xiilloo 20 saamuu, Raamatullaa Uyyaadooti mana isaa qabeenya waliin kan gubate, akkasumas mana barsiisota 3 qabeenya waliin waraana PP'n jalaa gubachuu maddeen himaniiru. Aanicha keessatti dhukkuba busaan wal qabateen yeroo itti uummanni rakkatee gargaarsa barbaadutti gochoota akkanaa irratti raawwachuun isaanii uummaticha gadadootti hambisuuf akka hojjechaa jiran kan ifaan ifatti mul'isudhas jedhaniiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru Gaazaatti haleellaa Israa'el raawwatteen lubbuun daa'imman 5,500 dhabamu
guyyaa daa'immanii ilaalchisuun Aljaziiraan gabaasem. Jaalimoon Afeesaa dabalata qabam. Guyyaan daa'immanii addunyaa waggaa waggaan 3/20 kan kabajamu yoo ta'u, addunyaa irratti mirga daa'immanii, nageenya barnoota, fayyaa fi gammachuu guddisuu irratti kan hojjetamu ta'uu gabaasni Aljaziiraan kaleessa qabatee bahee ibsa. Guyyaan kun bara kana kan dhufe waraana Israa'el Gaazaa irratti geggeessaa jirtu gidduutti. Uummata Gaazaa namoota miliyoona 2.3 ta'an keessaa gara walakkaan daa'immaniidha. Onkololeessa 7 irraa eegalee haleellaan Israa'el yoo xiqqaate daa'imman 5,500 ajjeesuu qondaaltonni Falaaxiin himaniiru. Sunis daqiiqaa 10 keessatti daa'ima Falaaxiin tokko kan ajjeefamu yoo ta'u, yookiin daa'imman 200 keessaa tokko kan Gaazaa keessatti ajjeefamuudha. Daa'imman dabalataa 1,800 caccabaa gamoo jalatti kan dhabaman yoo ta'u, irra caalaan isaanii du'aniiru jedhamee tilmaamameera. Daa'imman 9,000 dabalataan kan miidhaman yoo ta'u, ijoolleen kun hedduun isaanii miidhaa waraanaa keessa darbaniiru. Infograafiin Aljaziiraan maxxanse irraa maqaa fi umuriin daa'imman 7 darban keessatti lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffameen ajjeefaman keessa walakkaa gadi tarreessee jira. Lola Israa'elii fi Hamaas keessatti geggeeffameen alattis biyyoota hedduu keessatti daa'imman sababa lolaan ajjeefamuun hedduudha. Gaanfa Afrikaa Impaara Itiyoophiyaa Oromiyaa keessatti daa'imman Oromoo loltoota biltsiginnaan akka baalachaa jiran sababa uwwisni miidiyaa biyyoota alaaf ugguramaa ta'eef ba'ee dubbatamaa akka hin jirre beekama. Egaan daawwattoota keenya kabaja oduu keenyaa saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.